Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmu kajarra jiru foundation ila ilmu gaadisa sochii qeerroo qarree baaleetii ilmu gaadisa haftee gombir amanaa nama afurii baadheetiin dhufee Idris Jamaal wajji amaanaawwan kunniin tokkoffaa jaarraa foundation dhaabbata akkasuma immoo gaadisa haftee gombir gaadisa sochii qeerroo qarree baalee dhaabbatoota kunniin gaaf jalqabaa Nabiyyuu Muhammad aslibe Muhammad akkuma isin bira dhufee akkuma isaan kaasan isinirraa du'aayii fudhatee asiin deeme guyya masan torbee lamaan booda Keeniyaa deeme Keeniyaa irratti wanti inni biyya keessatti waggaa 5 oliif isaan milkaa'in ji'a muraasa keessa isaan milkaa'e. Du'aayiin keessan naa taatee jirti ammallee du'aayii naa godha jedheetiin du'aan guyyaa sawwaadaa isin seene geessee burree gadda kaleessa finni asin deemee jechuudha. Sinillee immoo ulfaadhaa isa keessa rabbinaa ibsuuf fuuldura keessan dhaabbatee waan kana dubbachuudhaaf nama malu miti. Garuu immoo wanti kun amaanaadha. Kanaafis nama amaanaa kana galmaan gahu rabbinaa haa godhu. Kanumaa isa keessa rabbinaa ibsu isaa waan ta'uudha. Haadha ta'uu ammoo gammannee xiqqoo isin gaffanne jechuudha. Kanaan dura bitee qawwee qabannee jibbii waan mul'atu qaawwanii ilee buunee gaara qaxxaamu. Wamaa beeku jechuudha. Ilam kali wali baafee sanii wal waamta malee waan barreessine waliin beeku jechuudha. Haa ta'u malee qabsoon kun ilam nama akka eenyu Abdullahi Buchaa, Guyyee Tulluu, Maamma Gadaa Qaalluu nama lakkoofsi hin qaqqabne dhiira yeroo sana haftee kanantii jedhee gabroonfataa fuuldura dhufee malatti wallaalee jala irraa hambise jechuudha. Kanaafuu waa sadii yoo ta'in namni waa sadii ta'u jedhan waan kana siin turallee gaafa tokkummaa qofaadhee himee jira. Waa sadii malee waa sadii waan ta'an jedhe. Namni yoo sooginaan siksin in quufa jedha yoo qotan. Yoo daangaan dhiibin in quufa jedha namni yoo qotan. Yoo xubbuun dalagee umrii gabaabatti jedha. Agartanii waan kana ta'eef wanni kun waa bal'aadha. Ijoolleen isaanillee haa galatoomanii waadaa asii waliin seennee waliin haasofnee du'aayilee itti goonee qumbii itti kenninee si haa taatu jennee mi'aayi jennee biyya geetti bakka geetti mara mi'aayi jennee Dr. Muhammad dhagahamii gurri kee haa fagaatu nullee gurra dhufa geessi mana barumsa waaquu guutuu kanaan akka isa fakkaatu akka biyya dalluu fakkaatu akka yookaan biyya Itoophiyaa fakkaatu akka yookaan biyya Oromiyaa fakkaatu nagaya biyya ofiitiin fedhanii quufa ammoo mana biitiin fedhanii quufi kun ammoo manni kun mana Oromooti quufaan feenaa akka quubsituu jennee itti haasofne wanni kun harma garee waan jiruuf dubbiin nama nyaataa waa beekaaf hin dubbanne innillee haa galatoomnu jechaa bakka tokko haa ga'u jechaa nulleen ammootinuu mana kana itti yaadnee barootaa keenya ka keessa jiru waliin barsiisaa waliin maanguddoota keenya abbootii gadaa keenyaa wajjin qabsoo jirra. Qabsoo sanata yoo abbaa gadaa seenee bara mootummaa seenee tokkochummaa guddaa jedhan qabsoo dhiibnee barumsa jammaree qabsaawaa biyya tana abni hardii magaalaa biraa qabii dura gaafa gadaa qaamaama gadaa biraa qabii kanama 40 irraa jammaree waaquu guutuu halkan cidha bullee biraa qabii biyya namu waggaa 28 makarrashaa yaadu jirtullee takka xiyyiitti nu waan dhaabanne garuu amma itti masaraa mootummaa gaafii mirgaa Oromoo gaafattee qawwee lafa kennee moggaa laafee osoo jennu Oromoo raayyuu bakka isiin jirtu tarkaanfii hagamii maayii jirra ta'ee har'a ammoo ilmaan keenya ka akka baratee carraa haga sawaa argina falka biyya jirullee biyya alaa batee jirullee karabbi carraa kana isin dhaqqabachiisee irratti barumsarra jirtan barumsa irraa dhaabatan. Lammaffaa nu amma warra qabsaa'ota durii waan taaneef namni walaanu baay'een isaa taree innillee waa'ee nama saniiti jecha birraa hambifna malee iyyoona waan biraan dhaqqabnu qawween nu nafnee qawween nu hafte barumsaa bakka jirtanii barumsa jabaadhaa baradhaa yoo baratee bakka takka gaya bakka amma mana jiruun waan mana barumsa jiruun waan jedhan kana guyyaa Tigreen dhufte gaala isaa amma fixate kanii kana harmeetu marsanii manuu kumatanii
Hata warra dhufee mana barumsa diinaan waaqu jedhanii gara kanaa gaditti tokkoffaa qabaname kana jira. Maafi Dr. Muhammad Chaadwaayii Boonaa nami baratee biyyaan jiru qajeelcha keenya kana dhagaye manni keenya gadhaabate malee waan manni barumsaa qabu. Oddoo takkaa dura oddoo hatirii qabdu oddoo hatirii jiru qabdu wali marroo nurraa hidhuu akka bakka jirtanii itti nuu gargaartanii itti nuu muutan hundee eebba qabdi malee abaarsan qabdu wanni nu qabnu hundee yoo fagaattillee Oromoo marruu hundee madduma walaa butii usumallee nartuma jirra nu nama nu waa darbe wali nu qabnuuf eebba abbaa itti kayaadee hin qabnullee rabbi bakkaan haa gahe harkaa qabaatee nu darbillee waan inni yaade rabbi haa ta'uuf. Namoo barumsa uumaa qabdi barumsa akka gisee hedduu isa keessatti yeroo gisee Haile Sillaasee jedhan bishaan dhaabatan jedhan keessatti qawwee dhombir fudhatanii gaxiyyii fi shanyaan illollaa dadhabuun buqqifnaa dandeemuun buqqifnaa dadhabirra buqqifna jechuun waan guddoo dhageessu dubbii ture. Isaan dabranii seenaa galfatanii ilmaan isaan jiran kun haftoomaan guddoo haftee kanaa fi ilmaan isaan itti guddifne jedhan qabu jedhan. Kanaaf hundura barbaachisaa warroowwan waan kana dhaabatanii barumsa kana sadarkaa kanaan gahan akka Dr. Muhammad akka ergoowwan isaanii kan achi dhufee armaan guddoo waliin yeroo kana keessatti raawwa ofiinaa kan biyyi rakkoo biyyi keessatti argamu keessatti harmataa keessatti waan guddoo takka daagamni. Kanaaf wanni wali dhaaban dura uummanni keenya afaan tokko ta'u. Namni afaan tokko ta'e wanni isa dhibaa jiru. Namni mana tokkocha qabu citaa waliin saamu. Tokko kareen kabal jedhee nama qabu sana dandeessu. Danaa jedhama. Jiila taappellaa kana qabatee godina Baalee magaalaa guddoo godina Baalee Roobirraa yuunivarsiitii magaalaa Burraan dhufe. Arratti taappellaan kuni as fuullee kana fuullee argamu kanaa jechuudha. Gosoonni jeneraala Oromoo guddisaa jeneraal Waaqoo guddisaa sirnaan hin kaane. Kanarratti Dr. Muhammad Faawun wal quunnamne sanirraa ka'uun jiru faawundeeshiniin gumiin gaaddisni qeerroof qarree Baalee akkasumas hafteen doombir dhaabbanni kun sadeen wal ta'uudhaan maqaa isaaniitiin taappellaa kana fakkaatuu fi waadan biraa akka keessatti argamu kan nu godhan ta'uu isaati. Taappellaa kana fakkaatu qopheessuu keessaniif isin jaallanna isin jedha guddaa galatooma. Hedduu isin jaallanna itti fufaa jabaadhaa isin jechuu barbaada. Mataa Bariisoo jedhama. Garuu wanni na dhagame irra gammachuu guddaan na dhagame. Gooti kun goota argitee yeroo gaafa dhaloota kiyyaarraa qabee haga guyyaa wareegama isaatiitti uummata Oromootiif bu'aa bahii baay'ee bahee dabree as ga'e. Maqaa isaatiin ammoo bu'aa ifaajee isaatiin manni barumsaa maqaa jeneraal Waaqoo kana ammoo gaafame asitti ijaaramuu baay'ee gammachuun na dhagame. Kanaaf ammallee wanni asirratti dabalee an jedhu warroonni argitee waan kana ga'ee isaanirraa barbaadu qooda shoora as keessatti taphatan barsiisota ta'e deeggartoota ta'e warri mana kana ijaaruuf argitee baay'ee ifaajan haa galatoomanii jedha. Kana taansee ammoo sadarkaa amma jiru kana ifaajeen bu'aa jeneraal Waaqoo haganaa manni maqaa isaatiin moggaafame kun ammoo hagaa argitee isarraa barbaachisu arganne. Kanaaf goonni kun goota Oromoo bichaan akka biyya tanaatti goota Afrikaatu kan jedhee waamame goota qabsaa argitee cunqurfamaa biyya kanaa malee Oromoo bichaa miti nuufaa dhalatu malee. Kanaaf maqaa goota kanaatiin mana barumsaa isaatti ijaaran akka nu gargaaran akka manni kun sadarkaa ijaaran qabu dallaan qabu argitanii jirtu. Akkuma san ijaarri ammallee kutaa 8 amma kun jalqabamee ijaaramaa jira. Kanaaf galman geenne akkasitti argitee cimsitanii isinillee warroonni argitee baay'ee kan ifaajan galatoomaa warra alaallee onlaayinii nu dhageessiftan qaama keessa balaatiin bakka nu deeggaramu gaafanna jajjabaadhaa isin jennaa garuu akkanatti ammoo dhuftanii isinis nu laaluu fi har'a mallattoo kana qabdanii as nu dhufu baay'ee isin galatoomfanna galatoomaa kabajamaa isin jenna. Gabaatii imalarra jira. Kumbii dalloowwan naannoo kennite du'aa isaaniitiin har'a bakka kana gahee jedhee dhaamsanuu dhaamatee jira.
ji'a asoomaa keessatti kompiitara mana barumsatanii waan dandeettii tiyyaatiin kompiitara guutuu hin kennaa kanallee akkasumatti dhaamsallee biraan haa gahaa jedhee mana barumsa kanaa dhaabbilee achi jiran maraa dhaabbilee gargaarsota Oromoo hunda biraan gayaa kanallee amaanaa narraa fudhaatii du'aaillee naa ergaatii kumbii lammaffaallee naa beefaa jedhee asumaanuu dhagahaadhaa bulchaan kenna jedha dhaamsa Dr. Mahammad Nuuraman ka barjaa kan hojjetee nu ergee asumaanuu taqabbalaa jechaaf jedhe dhaamsa kun. Dhaamsi namni qaamaan nama dhufee waa haasaa ka lammaffaa ammoo nama bakka buufatee namatti haasaa jechaadha. Ka barbaadamu amma qaamaan nama bira argamuudhaaf badee haasa'uu qofa osoo hin taane ka barbaadamu ni yaada waan namni yaade san jechaadha. Oromoo yoo mammaaku nama dhiyoo murtiin isaa kalu jetti nama fagoo murtiin isaa kalu jetti. Fagaatanillee kafalillee fagaatan onneedhaan nama bira jiraataniitiin jedhan quuqama Oromoo sabboona Oromoo jechuun kanuma kan biraatiin miti jechaadha. Gaafa teennullee gaafa nyaannullee gaafa dhuynullee gaafa deemnullee jiddu galeessummaan keenya quuqama uummata Oromoo yoo ta'e faayidaa uummata Oromoo yoo ta'e jiruuf jireenya uummata Oromoo fooyyessuu yoo ta'e iddoo kamittuu beekaalleen abbaan qabeenyaallee yoo akkasitti yaadeetiin jedhe karaa guutuu ta'een bakka imala deemuuf barbaannu san gahuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jecha dhaamsa isaanii illee fudhannee irraa ka isaan dalagan xiqqaadha. Ka isaan dalagan xiqqoo tan ammoo rabbiin dhibbaan haa baay'isuufi kumaan haa baay'isuufi ammallee kana caalaa addunyaan isaanii dachaa walaa hortu ammallee Oromoo wal haa geettu biyya guutuu wal haa geettu. Du'aayi nu jennu gaafa garii nama manguddoo nama eebbisaa gaafa garii nama dargaggeessa nama eebbisaa kan nama eebbisuufi kan eebbifamu osoo hin taane wanni martuu ni yaada. Du'aayiin teenallee isaan biraa haa geettu jedhu kaasa ulfaadhaa galatooma. Dhaansuudhaan Dr. Mahammad waan jedhan maqaa koree gamtaatiif bulchaa aanaatiif tiishartii gara 13tti dalagamee bulchaa aanaa kennaatiif maqaa koree kanaatiin akkasii kennan kabaja wajjin. Asirratti yaada gabaabaa dubbachuu barbaade jaalleen kun qabsoon isaa bara nu dhalanne jechuudha. Gaafa inni dhaladhu qabsoo eegale achirraa haga guyyaa wareegamaatitti waan inni keessa dabri bu'aa bahii isaa beeku seenan qorannee ifillee dhaqqabne naannoo barraa guyyaa dhuma inni argitee dhukaasa dhumaa lafa dhukkee jedhanitti nama gamitti wareegni harkaa baasnee haga Nairoobii wanni geggeessine Mandeeraa. Kanaaf wanni inni itti faayye sun kanulleen itti dabarree waliin argitee bultee waliin nyaannee muka waliin nyaannee as ga'e kun har'a seenaa gaarii waan dalageef jaallan keenya ka har'a kursiirra jiran dhaamsi nutti dhaaman akkuma san qeerroo humna uwwituu lafaa dhufaa jiru seenaa gaarii namni dalage akkuma isaa kan argitee isa du'a malee seenan hin jiru waan ta'eef kana beeytanii saba keessan bira akka dhaabattan seenaa calaqqisiiftee argitee jirti waliin namtee namni beeki biraa dhufe jeneraal waan kun maqaan dhaame malee namni akka isaa beekan qaba. Waan kana beektanii maanaadhaan Dina baane jechuun lafti keessaa qabsaa aanaa madda waraabuu keessaa tokko dalloo jechuudha. Kanaaf bakki dhaloota seenaa kan akka nu jabeessitan akka nu ibsitan dhaloonni amma barataa jiruu fi kan baratillee naga biyya alaatti akka nu bira dhaabatan qabsoon isaa immoo qabsoo uummata Oromoo bichaame qabsoo cunqurfamaa baalee keessa jiruuti ka Itoophiyaa jechuudha. Akka Itoophiyaatti qabsaa Afrikaa jedhamee jira waaqa wajjin jeneraal waan kanaaf namni hundi obbolummaa waliin ka qabnu sababa kanaaf nu bira dhaabbatee mana barumsa kana akka nu jibsu jechuu sin gaafannaa ulfaadhaa galatoomaa.